Jaal gammachuu fi jaal abbaa seenaa marroo ari'uuf sochii eegaluu dhagahame. Jaal gammachuu abbooyyee sochii miliyoon darbaa aangoorraa fonqolchuu jalqabuun torban darban keessaa dhagahamaa tureera. Kanumaan wal qabatee jaal abdii fi jaal gammachuun bakka marroo nama bu'u irratti marii godhan ilaalchisee jaal abbaa seenaa yaada isaanii akka deeggaruu ibseefii jira. Abbaa seenaan marroon aangoorraa jijjiiramuu qaba jechuun dhoksaan marroo jala miliqee gara garee abdiitti makamuuf akka jiru odeeffannoon miliqee bahee ni agarsiisa. Abbaan marroo jibbuun qondaaltonni olaanoo shanii kanneen akka jaal abdii, jaal sabaa'iif, galgaloo, jaal gammee waliin ta'uun marroo dhabamsiisuuf waliigalteerraa gahaniiru. Marroon sodaa kanaan kan ka'e eegdotaa fi diyaaspooraatti dhiyaatu hedduu beeksisaa turuus odeeffannee jirra. Jaal marroo tajaajilaa kan ture jaal abbaa seenaan dhoksaan hooggantoota zoonii giddugalaa kan akka jaal abdii fa'aa waliin hojjechaa akka jirus barameera. Marroonis kanaan jaal abbaa seenaa Wallaggatti deebisee ejjennoo injijjiirratu taanaan galaafachuuf karoora baafachuusaa oduun keessoo baatee ibsiteetti. Tibbanaa jaal shoodeenis irra deddeebiin dubbii gochaa jiruun marroo qeeqaa jira. Gurmiin marroo dadhabaa dhufuu kan hubatee jaal abbaa seenaan armaan duraa marroon yaadaa haaraadhaan yoo dhufe malee ilaalcha duriitiin eessayyuu hin ga'u kan jedhee ture. Abbaa seenaan marroon aangoorraa jijjiiramuu qaba jedhuun dhoksaan marroo jalaa miliqee gara garee abdiitti makamuuf akka jirus odeeffannoon miliqee bahee ibseera. Egaa golli shanee aangaa'ota isheen hunkuramaa jiraachuu kanarraa beekuun ni danda'ama.